Wanti tokko wanti ijoon sitti dhufee fi yookaan immoo gara hawaasa keenyaa kanatti gurra buusuuf dhufee fi waa'ee kaaba Oromiyaa godina Wallootii fi waa'ee daandiilee tokko tokko akkasuma waa'ee biyyoota Jibuutii keessaa lammiilee keenya ol ba'aa jiraniiti. Egaa Walloo akkuma kaleessa hiraarfamaa ture, hidhamaa ture, saamamaa ture, ajjeefamaa ture, arras tokkumaaf lamaanii egaa akkuma warri jalaa yookaan ammoo warri affaariidhaa gaaddileedhaan namoota keenya tokkoo fi lamaan kallattii baateetiin namoota hedduu nurraa galaafataa turanitti fi jiranitti egaa finxaaleeyyiin Amaaraa egaa warri Oromoota na balleessinu malee jedhee ka'ee ijaarame har'allee ijoollee teenya kaaba Oromiyaa Walloo keessatti argamtu bifoota suukanneessoo adda addaatiin tokkumaaf lamaan namni dhumaatuma jira dhageettiidha dhabee mul'atuudha dhabee nama tokkoof lamaan irraa gabaasuu dhabe. Yoo har'a tokko bakka loowwanitti loon biratti dhaamee boru loon 20-30 saaman loowwan ji'uma kana keessa loowwan ji'uma 2-1 kana keessa saamaman yoo xiqqaatan gara loon 80-90 haga dhiyaatu bira ga'eeraa jechuudha. Tibba dheengaddaa loon gara 20 saamanii akkasuma karaa funyaan suullee kanaanis dhufanii karaa aanaa Hartummaa Fursee kallattii Caffaa Diimtuutiinis akkasuma loon saamanii egaa saamicha loowwanii kana birattis namni akkuma amma duraa dhaqanii tiksitee loon tiksaa jirtu hojjeessanii biraa deemaa turanii egaa wareegama nama keenya qofaa miti loowwanuun waliin kaffalaatumaarra gaarrallee kaffalaa jira. Loon keenya kaan qottoon dhaanii biraa deemu egaa sa'a baqatee yookaan ammoo sa'a isaaniif galuu didee loowwan keessaallee karaa saasaan faadhaa jirantu jira jechuudha. Egaa sun hundi jibbaa Oromummaa irratti xiyyeeffate irra taree haga qabeenyi kun kan Oromooti jiraachuyyuu hin qabu jedhanii godhaa jiranidha jechuudha. Amma durallee waan kana dubbataa turanii yookaan yaadattu taate atilleen sabni bal'aan kunillee kan yaadatu yoo ta'e egaa bara 2023 keessa na fakkaate ka jarri dubbataa turanii egaa Oromoo dhiisii mukti Oromoonuu lafa kanarratti mukni harka Oromootiin gad dhaabbatee mul'atu akka hin qabnetti turanii miti uumamaniitu hin beekan lafa kanarratti sabni Oromoodhaa haga jedhamutti qabsonnee akkasitti isaan balleessinaa gaafa jedhanii gabbaanii fuula miidiyaa hawaasaarraa dubbataa turan qabu jarri. Egaa kaayyoon isaanii har'as galma ga'aatuma jira gaadiinni Oromoodhaa hin kufne ni jilbeenfate bakkuma jilbeenfate sanii har'as waa godhaatuma jira jedhaatuma jiras. Inni biroo hawaasni keenya biyya ambaa keessaa illee ol galaa jiru akkitti rakkataa jiru warri biyya keessaatis itti rakkataa jiru Oromoonni Walloo egaa amma qofaatti gaafa Walloo jedhu kana yaadara keenya ani gandaaf yookaan kutaaf qabsaa'eetii miti jalqabaa namni waa'ee odeeffannoo gadi fageenyaan argatu tokkorraa yaasa'a waa'ee odeeffannoo gadi fageenyaan hin qulqulleessinirraa haasa'uun duratti jechuurraan kan ka'ee fi sanumarraan kan ka'edha. Oromoon Walloo yeroo ammaa kana Oromiyaarraa isa addatti kutamee qophaasaa jira. Finfinnee irraas muramee qophaasaati jira. Sii kana Oromoon kutaan 11 kun quba qaba. Sabni bal'aan hagana ga'u biyya keessa biyya alaa jiru kun marti isaayyuu quba qaba. Naannoo waggaa 2 waggaa 3 lakkoofsisaa jira. Oromiyaa dhaquu hin dandeenyu. Finfinnee dhaquu hin dandeenyu. Sababni isaatii egaa gayyaafamnee konkolaataa irraa buufamnee Oromoo ta'uu qofaaf gorra'aa maatii turre har'allee akkuma saniitu jira. Keessaafuu ragaa eenyummaadhaa qabannee karaa Dabra Biraaniin deemna yoo ta'uun kun ragaa guddaa saba Oromoo Walloodhaa ta'uu agarsiisa waan ta'eef onumaa'uu
waraqaa qabatanii yookaan waraqaa eenyummaa qabatanii karaa san deemuun akka waan haraamiitii jechuu haraamuu jara biratti bu'aa nuuf hin qabu. Egaa karaa san dhiisnee warri biyya ambaarraa illee yeroo ammaa kana Jibuutii irraa illee raafamee galaa jiru kallattii Awaashiin jalarra galaa jira jechuudha. Finfinnee warri dhaquu hin dandeenye inni kaan gaa danda'u jalarraan deemee numa dhaqaa kaanis madaa isaatii qabateetuma akkuma amma duraa jalarraan deemee yaalamaa ture san haanja'uu fi dhabee waan itti deemullee dhabee rakkatee taa'aa jira. Naafaan qeeteenya guutee jechuudha. Maaliif karaa Finfinneedhaa cufameera waan ta'eef waggaa 2 moo waggaa 3 gahaa jira. Egaa inni dinagdee qabu Kombolcha dhaqee xiyyaaraan deemaa achumaani garagalaa inni dinagdee hin qabne qotee bulaan kun yoo kasaa 2 qotiyoo 2 qabu warri bobbaafatee galu kun saba kanarraa haga yoom kophaatti muramnee teenya. Sabni kun yoo quba qabaa laata? Oromoo Walloo Finfinnee irraa Oromiyaa irraa addatti kophaatti Oromoo ta'uu isaatii qofaaf filamee keessaa buufamee gorra'amee itti jiilee amma abdii muratee taa'e kana sabni kun quba qabaa laata? Dhugaan agaddisiisa wanti kuni. Egaa mootummaa takkan iyyanne mootummaan hin jiru. Osoo mootummaan jiraate akkas hin taanu warri itti iyyannus hin jiru. Itti iyyannu gaa warrumaa biyya ambaa biyya keessa biyya alaa jiru. Kuni sagalee ta'ee fi hawaasa kana akka furmaanni barbaadamu. Akka Oromoo Walloo kophaatti muramee irraa hafee jiru akkuma quba qabaatan gochuudha. Kanan siin jedhaa kalamataa. Ijoolleen teenya karaa Dabra Birhaaniin deemtee galuullee sodaattee ka Jibuutii keessaa raafamaa jirtu achirraa deemtee gadi garagaltee yeroo Jibuutii deebitu yeroon oowwaa kaan dhabsuun dhumaa jirti kaan beelaan dhumaa jirti karaatti. Inni birootish kashlabboonni bakka adda addaatti saba ofiidhaa gurguratteetuma jiraachuu bartee hiraarsisteetuma jiraachuu amaleeffatte. Qaamotuma mootummaa waliinis ta'aniitu waan kana raawwataa jiranis ka jedhu tokko inuman dhaga'a. Tawwallee irraa gabba'anii nama Jibuutiitti gadi deebi'u kana karaatti qabanii innis saamaa jiranii shamarran gudeedamtellee ni jira. Ijoollee reebichi irra ga'ee yeroo ammaa tana holooliif alisabii jirtuttu jira. Egaa wanti kunis yoo jalarraan deemuufis dinagdee dhabdee ijoolleen as garagaltii. Ishii qabduun isaa mamtii kana baqatti bishaan harkaa qabduu harkaa facaafteeti deemaa jirti. Egaa yaa jara keenya yaa Oromoo rakkoo kanatu jira. Waan kana quba qabduu laata? Waan kanarraa sagalee waliif ta'an dhaamsa kooti. Egaa dhaamsi kiyyanni dhumaan dhaammachuu barbaadu Oromoonni martinuu Oromoota Walloo kanatti haajamu yoo ta'e dhiibbaa adda addaa aarsaa adda addaa godhanii daandiin karaa Finfinnee kun Oromoota Walloo kanaa eeyyamamaa ta'e akka Finfinnee fi Oromoof Oromiyaa wal argan taasisuudha. Egaa yoo kan ittiin haajomnu ta'e immoo akkuma dhiifne kanatti dhiifneetuma taa'uudha. Egaa akka durreen 90 ilma mutiyyaa galimaa jette sanii nuti kaleessas wareegamneetuma karaa hedduus saaqataatuma turree arras gaafa yeroon geesse numa saaqanna ta'a wareegamumaani. Egaa sanis gochuudhaaf bakkittoon sun immoo gaagaa diinaa sun jidduun darbanii bakka san dhaquu barbaachisa. Finfinnee dhaquudhaaf bakkittoon sun hanga barbaadde lolli jabaan fedhe yoo ka'e Dabra Birhaanitti aarsaa guddaatu fedha. Bakkittoon sun jalaanis gubbaanis bakki hanja'aan marti guutuutti harka jaraa jirti waan ta'eef. Egaa jara keenya keessaafuu ilmaan Oromoo Walloo inni wallaalaan inni beekaan inni muuxannoo qabu inni hubannoo qabu akka wal beettaniin akkuma wal hubattaniin walitti siqaa
akkam taana akkamtu falaa jedha. Jalqaba yoo abbaan iyyate ollaan dirmata jedha waan ta'eefi waa'ee daandii kanaarratti hirriiba hin rafinaa. Lolli fedheyyuu yoo ka'e qobamatti as buukutamnee tumamnee abaa keenya baannee teenya malee akka kaleessaa gaa deemnee dafnee Adaamaas bakkoota adda addaa qaqqabsiifataa turre sanii haga yoom jala kanaan namni keenya deemaa? Haga yoom namni keenya gargaarsuma kadhateetuma jala kanaan deeme yaallamaa? Warri jalaa kunis yoo karaa isaatii gadiidu ta'e hoo akka kamii? Akkamtu ta'umuuf laataa? Waa kana hundayyuutti yaaduutu gaariidha jedhee yaadaa na of olchaa horaa bulaa deemanaan isiniin jedha.